السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو هردفتو تجي كم نجا جرتني فياك السنة جرى الحمد لله قالت ربي بك جرتني ربي نجا سن هاقولو كم بيا لا جرتنس كم بيا كيس جرتنس ربي بيا كينف نجا هابوس هرا وانت كقافين تتي أمة بيا على جراتنيف كم بيا على تراني بيا كيس تقلنيف جتولا قافة بيا على جر كيستو أكلكو سفرنجيت باركم الله ما كل أسدي كل أفور kudha shan hanga bara 2018 abiyyiin dhufutti namoota hedduu biyya alaa turaniif kan ani beekuu fi kan hin beekne illee jechuudha. Gaafa biyya alaa jiran san yeroo isaanii maallaqa isaanii jireenya isaanii jiruu oromummaa ibsaa turan akka ilma oromoo tokkootti ibsaa turan. Intala Oromoo fakkaataa turan, ilma Oromoo fakkaataa turan. Hojiin isaanii hojii Oromoo ture. Qalbiin isaanii qalbii Oromoo ture. Jireenyi isaanii hundi waan Oromoo alaamanni isaanii Oromoo urgaa'u ture. Garuu har'a hoo maaltu dhalate? Amma eessa jirraa? Bara 2014 ture. Kan aan koontiraataa badee naannoo lamnoon Itoophiyaa jirtu yookiin immoo Oromoon jirtutti dabalame. Hedduun itti gammade. Maaliif biyya alaa kanatti namoota biyya keenyatiin wal arga yookiin lammii kootii miti saba biraatiin lammii Itoophiyaatiin wal arga jedhee yaadeen beeku. Akkuma baheen garuu osoo ji'oota hedduun turin qabsoon Oromoo akka malee finiinee biyya keessaa jira. Biyya alaa kanatti illee namni Oromoo tokkummaadhaan qubee oo jettu hundi walitti waame bitaa mirga akka ammaa kana miidiyaa irratti facaasanii intalti tun Oromoodha gurbaan kun Oromoodha yoo jedhan yaamicha Oromummaa jedhanii wal waamanii maallaqaan illee ta'ee hamileedhaan wal bira dhaabbataa turan. Hedduu nama gammachiisa ture. Namoota hedduutu bakka walgahii sanitti argama. Walgahiin kun miidiyaa irraan walgahiin guyyaa kana jira koottaa jedhameetii miti. Namni sababa Oromoo ta'eef lakkoofsa walii fudhatee keessa walitti bilbilee guyyaa tokkotti guyyaa nama 200, 300, 550 wal ga'u ture. Naannawaan jiraadhutti Suudiin jira Jiddaan keessa jechuudha. Naannawaan jiraadhutti magaalaa Jiddaa kiiloo 10 Gasrii jedhama asitti yaa akka Itoophiyaatti hoteela jedhama. Yeroo sanitti namoonni Oromummaa isaanii hin ibsanne namoota tokko kan bakka sanitti hin argamne jechuu kiyyaan ibsanne jechuun koo. Akka ammaa kana namni bilbila ol fuudhee nama waraabu yeroo sanitti wanni bakka sanitti nama fidde viidiyoo waraabanii feesbuukaa fi garaagaraan kan dhiisuu osoo hin taane ummata isaaniitii walitti bayanii sagalee ta'uu rakkataa isaanii kan kufee kan dhibame kan maatii isaa dhiisee ilmaan isaa dhiisee du'ee kan bosona keessa jiru kan gargaarsa barbaadu ijaara gargaaruu tokkummaa Oromoo ijaaruu OMN gadi dhaabuu ture. Gadi dhaabne akkuma jedhametti illee gadi dhaabne ture. Na yaadadha guyyaa tokko. Riyaala Suudi Arabiyaa birriin jennee dhageeffadhaa sirriitti. Riyaala Suudi Arabiyaa 700 50 guurame. Bakka adda addaatti namoonni waayitii dalagan kan maallaqni huqubiin kan namni tokko 4,000, 10,000, 5,000, 2,000 buusu jira. Namni tokko riyaala jedhee beeka. An birriin miti kan dubbataa jiru. Riyaala Suudi Arabiyaatiin namni tokko huqubii ji'atti 10,000 kan kafalu jira. Kan 2,000 kafalu jira. Kan 1,000 waan kafalan saniin huqubiin ji'a kanaa hundi huqubiin manee balullee jedhamee huqubii hedduutu jira huqubiin Oromoo. Namni keenya namoota dalagatu ni dalagatan maashaallah jedhee ni jira. Huqubiin sun hundi dabarfamee dubartiin warqii ofirraa guurtee dubartiin takka 5,000, 2,000, 3,000 waan harkaa qabduun darbattee guuraa turre. Humnaa ol namni waan qabu ofirratti guuree ilmaan Oromoo biyya sanitti reef isaanii akkasitti zararame sun obboleessa kootii kan achitti kufe sun maatii kootii ani qabaachuun maannaa godhaa. Ani jiraachuun maannaa godha jedhee ilmi namaa dadhabe osoo hin jenne bara 2014 irraa hanga 18tti osoo maallaqa keenya duubatti hin jenne hirmaataa turre. Hirmaannaa san keessaa nama tokkoon ture. Namoonni ani yeroo san waliin hirmaataa ture har'a Oromummaa falleessanii arga. Gaafa biyya alaa jiran maallaqa isaanis ta'e yeroo isaanis ta'e bakka ga'anitti Oromoon hanga har'aatti Oromoon biyya alaa kun bakka ga'etti waan jaalalaan haasa'u waa'ee jiruu ofiin haasa'u waan Oromoo haasa'a. Gaafa biyya galee akkamitti galee hattuu ta'a. Na yaadadha namoonni hanqaaman beeku.
kadhanii tirii tokkorra waliin nyaadhee beeku. Haacaaluun du'u duratti suuraa Haacaaluu gadi garagalchanii Haacaaluu miti sanyii Haacaaluun keessaa dhalate arrabsaa turan. Gaafa Haacaaluun du'e tokkoffaa feesbuuka nama sanii jalatti goota koo jedhee suuraa Haacaaluu wal jedhee arge. Maaliif barbaachise? Dhugaa namni Oromummaan itti dhagayamtuu fi an jiruu xiyya tana sa'atii takka Oromoodhaaf sa'atii takka guddaa miti. Maallaqa baasuu miti. Waa'ee Oromootiif mataan dhukkubsatuu miti. Dhimimmaa rakkataa Oromoo argee wajjin booyu miti. Sa'atii takka waa'een Oromummaa kooti namni natti dhagamte jedhe intala Oromoo yookiin ilma Oromoo tokko gadi garagalchuu ol garagalchuu danda'u gaarii isaa. Dadhabummoo Rabbi si haa qajeelchu jedhaanii jibba isaallee of keessatti qabata. Maaliif badaan sunillee kenna waan ta'eef. Badaanillee kenna waan ta'eef jechuudha. Ilma namaa Rabbiin ol garagalchee qad godhee dhaabee gaafa guyyaan isaa itti geette Rabbiin addunyaa kanarraa fudhatu ani fuudhee suuraa gadi garagalchu. Tokkoffaa namni sun gadi garagalaan jiru anaatu Rabbiin wal dhabaa jira. Lammaffaa immoo waan namni isin beekne seenaa namni isin beeka namni kaleessa wajjin dhaabattan maali fakkeessuudhaaf isiniin jedha. Jiruu keessan hin balleessinaan bakka nama wajjin jiraattan naannoo wajjin jiraattan hawaasa wajjin jiraattan keessatti namni isin hin dagatu. Har'a namni suni TikTokii fi Facebookii kanarratti nama beekame namni guyyaa san suuraa Haacaaluu akkas godhaa ture. Maali badaa hojjetu maa muddamnaa hin dhaqqabna. Of eeggadha Oromoo. Waan barreessitaniif waan gootan keessatti qubni keessan quba Oromoo ta'uu qaba. Maaliif hojjettan waan badaa Rabbi keessan sodaadha. Anamma wanni hedduu mataa na dhukkubse. Gaafa biyya alaa jiran Oromoo achitti du'e asitti du'e Oromoo Shawaa Oromoo Jimmaa Oromoo akkasii jedhanii kutaa 11 bakka bu'anii iyyan. Gaafa biyya galan maaliif hattuu ta'anii? Maaliif uummata hiraarsanii? Maal qabattanii galtan biyya ambaa kanatti keessattuu warri Suudi Arabiyaa irraa galtan Rabbi keessan sodaadha. Namoonni biyya Faranjii irraa galan waan isaan keessa jiraataniif akka isaan itti jiraatan isaaniif Rabbitu beeka. Ani akka kiyyatti akka nama wallaalummaa kiyyaa tokkotti akka wallaala kootitti dhiifama wajjin uummanni sun uummata firiidamiidhaan jiraatu. Uummata kaabaa irraa fagoo jiru. Uummata yoo islaamummaan itti dhagahamte malee islaama ta'anii akka islaamaatti hin jiraanne. Warri Suudi Arabiyaatti jiraanne parsantiin 95 musliima. Warri yeroo san akkasitti rakkannee waggaa 4 waliin rakkannee wal beeyna namoonni kun hundi. Kan Wallaggaa, kan Shawaa, kan Harargee namoota yeroo san waliin turre niin beeka hundaa jechuudha. Yoo maqaan na jalaa badallee suuraa isaanii arguu niin beeka. Namoonni kun hundi kan dadhabne islaama parsantiin 95. Kan Oromummaa isinitti hafu islaamummaan kan kaabaa Rabbii jala dhaabattanii biyya kanatti hajjii gootanii salaata keessan 5 salaattanii biyya kanarraa gaafa galtan maaltu hattuu isin godha? Biyya kanatti nama haqa namaa eegu isin namoota wajjin ani jiraadhe jechuun namoota wajjin mana tokko wajjin kireeffannee kifilii shiggaa tokko keessa jechuun kifilii kireeffannee shiggaa tokko keessa wajjin galle har'a biyya galee hattuu ta'ee Oromoo hiraarsaa takkaan uummata bosonaati takkaan uummata mootummaadha jedhee uummata hiraarsee lafa meeqa nama buqqisee lafa meeqa akka fudhatee fi maallaqa meeqa namarraa akka fudhate har'a garuu akka qabamu yoo dhagahu hedduun gadde wallaahi. Amanuu dadhabe. Maaliif nama kana sirriitti hin beeka ture. Ji'a 6 moo ji'a 7 mana tokko keessa wajji kireeffanne. Isas jaartii isaa sirriitti beeka ture. Nama hedduu ebaluun kun akkana hojjete osoo jedhame ilmi namaa akkuma kiyya kanatti rifatu. Uummata maal taane nuti maal taane maalitti jirra garam deemaa jirra. Nuti uummata keenya hiraarsuudhaaf qabsoofne. Nuti uummata keenya ani intalti Oromoo tuni. Kan yeroo kiyya gubee wallahi hojii kiyya meeqa yoo madaamin torbaan irraa bayyuu yoo na dhoogit hojii meeqa hojii keetti sinatti haafuu jedhee abayaa kiyya diradhee bahee beeka. Sababa walgayiitiin. Sababa walgayii san deemutiin guyyaarraa walgayii irratti argamu maallaqa keenya baasuuf maatii keenyan maallaqa biyyatti erginu dalaynu kanumaaf guurraa maatii keenya dhabne. Sababa kana maqaan nu bade. Kan duuba ta'an namoonni gugurdaan dubartoonni biyya kana turan kun waxxaatiin kun dhufee dhaloonni qubee kun dhufee yoo san walgayii jedhee asii achi deemu durriyyummaa deeman nuun jedhanii durriyyummaadhaan maqaan nu bade. Durriyyeedha walgayiin Oromoo dhalaan deemtu maali nuun jedhanii maqaan nu bade.
waan nu deemnuuf garuuyyuu Oromoon qabsaan ni beeka. Waan yaamamneef ni beekna. Bakka deemnu ni beekna. Ana mammaa maqaan nu badee miti. Maallaqa keenya baafnee miti. Aniin kun hirga Oromummaan kiyya natti dhagayamtee hirga sabni kiyya kufe sun dhiinni jige sun gurbaan xiqqaan du'e sun intalti xiqqishuun duute sun haati ulfaa ajjeefamte sun hirga natti hin dhagayamne. Maaliif yeroo kiyya guba? Maaliif maallaqa kiyya baasee yeroo san? Maaliif Oromoo wajji dhaabadhe? Yaa uummata kiyya rabbiin sodaadha. Yaa uummata kiyya biyya alaarraa gara biyya keessaa galtan uummata hin haarsinaa rabbiin sodaadha. Maal taatan? Maali namni gaafa biyya gale maal ta'e? An namoonni ani beeku hedduun miidiyaa kanarra amma an Oromoodha jedhanii sirba afaan Oromootii fi uffata Oromoo uffatanii wannaa jedhanii uttaalan kun keessattuu naannoo an jiru kanatti an namoota yeroo san jiraniyyuu hin beekamne jechuudha. Jiruma jechuudha. Maali maallaqa kee hin qabattu maallaqa keetti sirraa hafee walga'iin ati deemtu kan maalitii kan nuun jedhan. Ni beeyna warri miidiyaarra warra kaleessa dalagatee dalagaa ofiitirra turee fi warra kaleessa maaltu nu galche mootummaan ni hidhe jedhee sodaa mootummaa wayyaane gaafa qeerroon biyya keessatti dhumtu san namummaa nama daamitti dhokatee dalagaa jiruu ofii jiraatu har'a gadi ba'ee asirraa fashala. Fashala bilbilli keessanii rakkoo miti miidiyaarraa namni sin dhoogu hin jiru. Akka feetanitti fashala ni dandeessani. Akka feetanitti fashala mirga keessanii. Garuu gaafa galtan uummata hin hiraarsina. Warri qabsooftanii immoo nuti ragaa isinii ba'uu dandeenya wajjin qabsoofnee jechuudha. Wajjin yeroo keenya gubne wajjin mootummaan Suudii nu qabe moo nu hin qabne jennee hiraaraa turreetiniin wal beeynu jechuudha. Ara rabbii keessan sodaadha. Rabbuma keessan sodaadha galtanii haadhaaf abbaa uummata dulloota kana hiraarsuudhaaf jettanii gaafa maallaqa nama biratti dhageettan. Akkamitti kaleessa woboodhaaf waa goona. Woboon asitti miidhame achitti miidhame akkas ta'e gurbaan Oromoo intalti Oromoo jettanii sababa Oromootiin maallaqni keessan ba'ee ture. Har'a haadha Oromoo galtanii maqaa wobootiin nyaattanii. Haadha Oromoo gurbaa Oromoo irraa maqaa wobootiin nyaattanii. Garaa isin hin nyaatu dargaggeessi ani woboodha jedhee isiniif jedhee bosonatti ba'ee har'a aduun dha'u sun kan roobni itti roobu kan siif jedhee haaniyaa fi goraa nyaatee bosonatti hafe sun maqaa isaanii naggaatuun garaa isin nyaattu. Ani woboo jedhee yoo waamu imimmaatu na qaba. Jecha woboo jettu yoo afaan koo keessaa bayu imimmaatu na qaba isaanii naggaadatu miti. Namni akkamitti isaanii naggaadata? Maal isin fayyada saba kiyya addunyaa kana amma namni qabeenya qabu tokko gaafa du'u uffatuma takkaan maramee deema. Gaafa rafu siree takkarra rafa. Gaafa makiinaa yaabbatu tokkitti ma yaabbata. Buddeenni inni nyaasu tokkitti sanuu yookiin dhibee qaba sanuu nyaatuu hin danda'u. Biddeenuma ani nyaadhu kanaayyuu inni nyaatuu hin danda'u yookiin qabeenyi kana qabattanii duutan. Bakka jiruma kana irratti waan barbaadan affattanii waan barbaadan taatanii jiraachuudhaan woboon illee jiraachuu danda'a ture isiniif jedhee bosona seene malee dargaggeeyyiin uummanni bosona jiru immoo uummata barate bar akka kenna uummata gowwaa uummata qubee takka lakkoofnee miti uummata qubee afaan Oromoo seeraan hin barreessinee miti bar anaafis ni miti bar jarri uummata baratee bosonatti ba'aafee bar namni akkamitti eshuu kan biyya keessa jiru suni rakkataallee rakkina keessa bayuufiyyuu yeroo tana jala inni naata jedhee haa deemu namnummaan biyya alaatti addunyaa tana arge keessattuu Suudi Arabiyaa keessatti maallaqa biyyi jiru kana keessatti dalagatee haala dalagaa argee biyya kamuu deemee dalagatu akka danda'u biyyuma san keessattuu dalagatee burqisiisuu akka danda'u gaafa galee akkamitti maqaa wobootiin uummata hiraarsee uummata nyaata. Yaa woboo rabbi sodaadha rabbiin isin waffaqamini an qabame yoo naan jedhan hedduu gammade. Namni akkamitti uummata hiraarsa asii galee uummata keessan wajjin du'uuf galtanii ani galee qabsaa'ee du'a jettanii akkasitti maayikii qabatanii asitti hiraaraa baatanii gaafa Itoophiyaa galtanii. Fuulloo fuulatti hidhattanii uummata hiraarsatanii maaliif ni ulfaata wallaahi an gaafa namni maqaa wobootiin naggaadatu hedduun gadda dargaggeessi bosona keessatti hafe sun dargaggeessa akka kootii ture dhala godhachuu danda'a ture jiruu bareedduu jiraachuu danda'a ture tiraasii bareedduu rafuu danda'a ture jaartii bareedduu fuudhee jiraachuu danda'a ture garuu Oromoo ol qabuuf jecha ba'ee hafe bakka kana ofitti geenne hin seenaa har'a kan kabajamnee jirru ofitti jirra hin seenaa sababa jaraa jirra
adurreetu sareen hunu ani qeega anaayyuu kabajaadhaan nyaata naan kennan na jalatti darbani ati soofaarra rafta televezyiinii ilaalta mana keessa jira hojii jiraatta ati faayidammaan kee maali jennaan na kabajaniitii miti eessuma kootu bosona jiraa jette eessuma bashurreen beeytanii eessuma adurree jechuudha kan adurree fakkaatu jechuudha kan har'a kabajamnee jiraannu hanga jirru kanaa jechuudha ni jirra immoo kan dhumnillee dhumnu ni jirra dhumneeti ni jirra kan dhumnillee jiraannu ni jirra dhumaatuma jiraannu hanga kanaa akka jiraannu sodaa jiraati dhiyoo tana nama oromoon ta'e wajjiin wal arge haasawma keessa osoo haasofnu biyya keenya osoo dhufte bar maqaa oromootiin akkatti kabajamtu naan jedhan lafa gaafattu lafa sii kennamaa naan jedhan darajaa kanarra geennee jirra hanga ambi anamma darajaa kana namni naa kenna jedhee yaadeen beeku darajaa kanarra geennee jirra dhumaa jiraannus borus kana ol geenna yoo tokkummaa qabaanne ofii wal nyaataa jirra ambi dhufee nu nyaataa hin jiru ambi dhufee oromiyaa keessaa waa nyaataa hin jiru ofii wal nyaataa jirra maqaa ambaa balleessina malee ambi nu nyaataa hin beeku nu kabajaa jira ambi ofii wal nyaataa ofii wal gurgurataa jira keessattuu namoonni biyya alaa turanii gara biyyaa keessaa galan marzii dhuganii galan gara biyyaatti marzii oromiyaa balleessu dhuganii galan marzii kana of keessaa balleessa ummata wajjin nagaan jiraadha ummanni waa meeqan hiraara reefuma kun nurraa kufee alhamdulillah yoo jedhu isin asii galtanii biyyatti lakkaa kan biyyatti akkatti sukkuuma ummata biyya alaati irraa gale kan biyya kanatti nejiseetiin dhiiga namaa garaaf garana akka jigu godhe namoota kana hedduu rabbii sodaadha wallahi kaleessa imimmaan boottan sun isinitti haa dhagamu ilmaan kaleessa kuftee reef oromiyaa keessatti akkasitti bakka takkatti dhume sun isinitti haa dhagamu yoo maatiin keessanirraan du'in naannawa keessanirraa namni du'ee jira sayyaadadha namni irraan du'in hin jiru